Macaafa faarfannaa boqonnaa 126 lakkoofsa 3 Waaqayyo waan guddaa nuuf hojjete argisiiseera nuyi warra gammachuu hin taane jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Oduu gammachiisaa gartuun faarfattoota waldaa Araaraa Waaqayyoo barbaaddu warra mul'ata labsite dhaggeeffadha. Olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef. Baga gammaddan baga gammanne tajaajiltootaaf tajaajilamtoota waldaalee onlaayinii charchii hundumaaf maarree gartuun faarfattoota waldaa Araaraa Waaqayyoo barbaaddu warra mul'ata sagantaa galateeffannaa eebba faarfannaa isaanii sababeeffachuudhaan kan qopheessan yoo ta'u gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Egaa sagantaa galateeffannaa kana irratti dhaloonni hundumtuu irratti akka argamtan jechuudhaan gartuun faarfattootaa kun waamicha isiniif dabarsuu isaaniif gammachuutu itti dhaga'ama. Guyyaa sagantaan galateeffannaa kun qophaa'e irratti wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallabama. Faarfannaan ulfina Waaqayyoo mul'isus ni faarfatama. Walaloo fi diraamaa garaagaraatiin sagalee Waaqayyoo ni dubbatama. Sagalee raajiitiin dhaloonni hundumtuu ni jajjabeeffamu. Guyyaa sagantaan kun qophaa'e irratti tajaajiltoota Waaqayyoo biyya keessaa biyya alaatiif dibee kaase kanneen nu gidduutti argaman Raajii Taariku, Raajii Hinjiguu, Raajii Daannoo, Paaster Tashoomee, Faarfattuu Burtukaan, Faarfattuu Bijigee, Hojjetaa Wangeelaa Zannabaa, Hojjetaa Wangeelaa Naaviyaad, Raajii Araarsaa, Paaster Daawit. Maarree guyyaa sagantaa kana irratti faarfannaan faarfattuu Maskaram Fayyeera, faarfannaan faarfattuu Biraanee Taariku, faarfannaan faarfattuu Masrat Hirphasaa, faarfannaan faarfattuu Siifan Nugusee fi faarfannaan faarfattuu Burtukaan Olii waan eebbifamuuf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef galataan qaba olmaa keef. Tajaajiltootaa fi gaggeessitoonni waldichaa gaggeessituu waldaa Burtukaan Olii, abbaan hafuuraa waldichaa hojjetaa Wangeelaa Zannabaa fi hojjetaa Wangeelaa Naaviyaadidha. Itti dabalee gaafa guyyaa 4 ji'a 2022 waan ta'eef koottaa eebba Waaqayyoo hirmaadhaa kan isiniin jechaa jirtu gartuu faarfattoota waldaa Araaraa Waaqayyoo barbaaddu warra mul'ataati. Amatu farda harkise gaafa namaa sabbari'u hamma humna yoo qabaate eenyuun uumaa tori'u. Gadda galataan jijjiiree Waaqatu boojuu deebisa namticha kaleessa funyoo foo'utu fardicha harkisa. Namni mootii jaallata kan ta'a farda mootii yabbate karaasa guddichaa waldarichaa. Karaaleen isinitti nu argachuu dandeessan lakkoofsi bilbilaa 97 15
43 79 17 56 yookaan duwwaa 9 29 47 85 duwwaa 5 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii. Baduu sanyii warra tolootaa akka mukameetti hundee sangoo gullataa. Baduu sanyii warra tolootaa akka mukameetti hundee sangoo gullataa. Egaa dhaloonni hundumtuu kottaa istiidiyoo keenyatti fayyadamaa. Kan isiniin jechaa jirtu Singitan istiidiyoodha. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 20 13 85 31 yookaan duwwaa 9 13 duwwaa 7 83 79 irratti haloo jechuudhaan istiidiyoo keenya argachuu dandeessu.